nyaanna addeenyaa laandaan deeku walirraa dambanuu waadaa qabnaa silaa دكتور كتابني دكتور عبد السي قالك ايه ما تنتني نركز أكملتي شبي ركيتي جاللا نما دي دمي تربا نما يوبيته ergaan kun har'a shamarran qofatti dhaafi shamarran qofa laallata jechuudha shamarran kan keenya keessattuu biyya arabaa teessee taballa'amaa jirtu jechuudha wayne shamarran keenya waggaa baay'ee ummata danzazii kana gorsanii dhiisanii gizee tokko tokko garuu kan keessaa fayyadamu jiraadhuma haasofna malee inuma haasofna gaa yoo diqqoo inqilfaamii keessaa dadammaqe jechuudha shamarran keenya dammaqaa jennee waggaa baay'ee iyyine tokko garuu dhageenye yee booton qaayitis nutti hojjetame immoo warri shamarranii keenya maaf gorsa namaan dhageessan maaf qaniin boo'icha keessan dhageenya nuti hin boohinaa jennee waggaa meeqa isinitti himne moo ija keessan kanatti uhurii wayii jira kan isin qaniidhaan tusaamtanii kaatanii jettanii dhuftanii boosanuun jedhaman feesbuukirra hunda keessanii miti shamarran jechuun shamarranuma gaa shamarran kan keenya warri hadhaa ammallee akkasitti nutti hin boo'inis borboohuuf ta'a jechuudha hima didduuduwan didduu isiniin jenna gaa abdusseen viidiyoo inni haasa'ee yuutuubii kan koorras ta'ee feesbuukii kan koo ergasii irratti yeroo dhibbaa ol waahii taaziyaa keessanii kana waahii jinjanaa keessan as teessanii biyyatti janajjanuu waahii as teessaniituma ummata ani birri odobboleessa naa ta'a jedhe inni nama dhungaati jedhe birri Itoophiyaa riyaala 14,500 manan bita jedhe jechuudhaan dura tiingi gootee maal kooti namichi kun eessattiin beeka jinjanaa silkiidhaan alaa afaan damma godhatee naanaasa'uudhaan ala jettee yaaduudha moo riyaala 14,000 ani biyya ormaa hammaa madhiqee maa hudduun niqin ofii keetii sammuu kan kee nama har intini jedhe yaaduudha dhabdee booda kana erga taballaatee hohoo ifattee niq gootee taballaatee booda maal siifa godhu dhaqanii siifannisuudha moo dhiira tokko gizee tokko awwala fuulatti kennitee namni si jaallatu birrii kuma 45 Itoophiyaa si gaafachuu miti birrii 450 sin gaafatu mana bituufanii mootummaatuyyuu kaartaanarraa fudhachuu fi birrii kana obboleessa keenya kaasirraan qabu ilmoo wahii biyyatti deessee fi biyyaan baane birrii 145 Itoophiyaa nyaachiftee amma ummanni yuutuubiitiin shaqqalachuudhaaf dhuftee boosamoo maal inni itti gizee hunda dhuftee biyya yaa ijoollee shamarran keenya garuu maal godha anugaanis nitti hima shamarran hinuma maraatte rabbitu si maraache hammi maraatteetti warri hafe siichi maraachuudhaaf jira akka waan dhiirri duniyaarraa dhabame akka waan dhiirri duniyaarraa dhabame wayii intini jettu of tasgabbeessaa mee shamarran keenya akka tokko hawaarra babbarrisuuf kaatanii maraataa jirtu warri maraataatti maraataniitu warri maraanne immoo hin maraanne warri nagaa jirtan keessan ilaaltan shamarran maraatte garuu harka dhibba keessaa gimmaashi taatee jirti isiin kaan dhiiraa jettee wal arrabsaa oolti isiin kaan birrii nyaatamtee dhufteetiyyuu birrii kuma nyaatee jettee imimmaanii nantinii gooti isii kaan immoo as teessee biyyatti viidiyoo itti ergiti inni kaan immoo lafa biteetaniin maal godha jedhee birrii irraa godhe kee bulookii godhe kan biraa fuudha yee jamaa isin hamma yoomitti namni as taa'ee hindogongorina keessattuu immoo dhiirri biyya jiru yookiin warra 2-3 birrii ati itti ergitu sanaan fuudha birrii ofii hojjetattu akkaawuntii keerra galfadhu malee nama amante yookiin fireendii kooti inni nama wangalaati inni yookiin darasaadha inni doktora barsiisaadha nan kayyanu jettee birrii kan kee hammaama dhiqtu ji'aan ittiin guurin akkaawuntii mataa keetii ofii banadhu gaafa birrii kan kee walitti qabattee biyya galte yoo si fuuchuu barbaade ni kaa godhatee si haa fuudhu warra biyya jiru kana ansin jaalladha maal gochuufanii manan ijaara maaloodha jedhee birrii mikinaataan kan ammallee ni kaasin godhatin maatii kan kee hin beekne maal ajaadhaaf birriitti guurte
mana sasii ijaaraa mana ijaarrachuu yoo feete maatii kan keen ijaarsifattu isa fireendummaadha bakka inni fireendii keeti inni doktora inni barsiisaadha isin ibbo Dubaayin jirti yoo Dubaayin teessee siinko way isin yookiin Suudii jirti Beeruutiin jirti birrii ergiti qaabo mana ijaaraaf inni achi dubartoota walirratti ijaaraa boo biiraa isaa dhugee intini cabsiisaa ittiin godhaatiyyuu shamarran walirratti ijaaraa atas taa'e Dubaayin hammaa madiqaa mana nuu jaarii bareeda koo yenee fiqirqir mana nuu jaarii gaafa dhufne irratti walfu nama ammallee hin beekne suuraadhaan sagaleedhaan yookiin argiti as teessee biyya ati akkamitti mana nuu biti akkamittiin dhufeen sitteeruma bareeda koo buskuta koo yenee ummata rabbi hin barannee laata waa tokko bakka hin argine jechuudha hin argine waa tokko biyyatti jireenya sheer godhi shamarran 607 naaf hidhime mataan likkiin hin hojjetu ala shamarran kan keenya otuutti manuu dayyuusa taate birrii 140 obboleessa keetii namni gaafa si xabbasu afaan damma hidhata bar namni gaafa nama janajjanu si arrabsaa yookiin intini jedhaati miti damma koo nageenya engada sagalee tokko bareedduu koo dimtsishin saalsamaa wayyee saadir አንቺ ጋር ያላሳለፍኩትን ጊዜ ሳስብ በጣም ነው የምናደደው የኔ ፍቅር የኔ ማር የኔ አፋን ደማ ሂደቴትዩ ደማ አፋን ደማ ሂደቴስ ዲክሰ ዲሮኒ ከዘቱ አማ ባይናን kan shamarran keenya birrii guddaa waan akka kuma dhibbalama kuma dhibba meeqa irraa dhiiksaaru dhiirota biyyaati jaallattanii jibbitanii kam dhiirri shamarran keenya immoo keessattuu wallaaltonni jechuudha biyya biraa jirtu kun yookiin barsiisaa waslaataa dheen gadduma kaatee qacaramte yookiin doktora fa'i jennaan yookiin shufeeriidha jennaan akka waan malee kaawwai samii bu'eetti maraat tasgabbaa barsiisaadha doktora jennaan namni malee kaamiti namuma waslaataa tokko nisin akka waan barsiisaan dinqii ta'e yookiin namuma dheen gadda eebbifamee intini jedh mangisarraatiin nyaadha jennaan birrii ittiin guurinaa isa biyyatti bakka kaatanii barsiisaa tokko shufeerii arginaan ofu kan na dhibu isin waa argitanii biyyaan baane moo kanas teessanii biyyatti birrii 200 kuma meeqaan itti guurtan mana nuu biti bareeda koo maal godhi yookiin immoo baajaajii bitiiti baajaajii birrii 200 kudhan fa Itoophiyaatiin baajaajii bitiiti ittiin hojjedhuuti ammasitti obboleessa kan kee isa si dhaleeyyuu yoona birrii 2,000 erguu sitti ulfaata bar isa obboleetti fireendii dhagaa fireeniin kee acitu malee shamarranuma kawalii kana dadhabsiifte baran baajaajii kanatti nuu bitiiti ammasitti hojjedhu dhufeetan nikaasi godhadhee wajjiniin shamarran tasii galtee nikaa godhachuudhaan ofii godhachuudhaan siichi galtee ofii godhachuudhaan kan na dhibu mee isatu isin fuudha oo kan waa hunda guute maal jedhee asitti bitee fuuchuu danda'u si jaallata taanaan isa matoora bitiitii ammasitti baajaajii bitiittiin hojjedhuuti akkana godhi dindindindi ati hammaama dhiqaattu hassabi duutee dugdaa jettee rafiitii dhabdee akka anti mataa keetii banadhu jennee sitti himne isa fireendii keetiin birrii walitti nuu qabi gaafan dhufe kana goona hammasitti birriin asitti ergattu ati ammasitti shamarran 3-4 walirratti fiqirii qabsiisi biyyatti bicuusii dhiirri birrii wayi ofirkaa qabaannaan shamarran babbareedaa kana mammaratee isa kamtu steeppaa qaba isa kamtu dhaaba qaba isa kamtu duu qaba jedheetu jana malee mana arabaa keessatti si jaallata isiin anaa cinqamtee hammaama dhiqxee birrii naa ergite birrii si walitti qabeetan mana jaaree fi baajaajii biteettiin oofaa bakka guddaadhaan isii gaa jedhee si yaada jettee hin gowwoomin manaama kun maa isa dhiiftee mataa keetti akkaawuntii kee banattee birrii riyaala 4,500 gizee tokkicha itti ergitee kaatee wayya taballau jet rabbiin si balleessu malee badii ati maqaa shamarranii nyaatte shamarran addii kan akka waan dhiirri lafarraa dhabame as teessee biyyatti dhiiratti birriin guurtu dhiira biyyaa yookiin barsiisaadha yookiin maaloodha inni anaaf amanamaadha inni anaaf nama obboleessa naa ta'a abbaa naa ta'a haadhaaf abbaan qabdu yoo haadhaaf abbaan qabaanne akkaawuntii keeti kan haadhaaf abbaa sii ta'u galtee banatti buutikii banatta yebo buutikii banatta yoo barbaad kan annin sittim yoo barbaadde biyyatti galtee birrii kan kee isa akkaawuntii kee irra galfatte kanaan intinii banatta buutikii way banatte gaafa jette jilbeenfatee dhufee si fuudhanne har'a si janajjanee ati birrii erguu fi yookiin lafa nuu biti mana nuu biti jennaan adha si dide kun gaafati birrii akkaawuntii kee irraa galtee biyya galtee waggaa 3-4 turtee goote birrii isa dhibbaa kana laa isa silaa har'a teessee riyaalaan itti ergitee boossu gadi yaafteef akkaawuntii kee irraa
yetinyaa wandi isa erga siina janajjanee an birrii erguu dinnaan nadhiis isa lafan bita manan bita birrii ergi bareedduu koo ittiin hin xajjii dhugee kan biraa walirraan koressee buusa jennaan nadide sanan fuudhaa isa jedhu san gaafa birrii kan kee akkaawuntii irraa galtee birrii waggaa 3 otoo akkaawuntii dhuunfaa keetii irra galfatte qooda dhiira amaana obboleessa sii ta'anni obboleessi birrii irratti jira obboleessi birrii kan kee irratti obboleessi tiruun kan kee birrii irratti nama namu isa kam inni obboleessa sii ta'u inni obboleettii sii ta'u birrii kan kee walitti qabee baajaajiidhaan manaan sii ijaarsisee si eegee si fuudhu kun maleekaa wayitu hixa'ee nama amanamaa akkasii sii tolchee jennaan itti guurtamoo mataa keetu si xawwashe moo dhiira wayiin argine takkaati erga dhalatte yeboo maaliifayyu maqaa nama balleessitu shamarran gaarii danuu jirti kan birrii ofii hojjetattee maatii ofii gargaartu isin akka waan dhiira janajjanuun dinqiidhuma wayii ta'e dhiiraan haasa'uun dinqii ta'e teessanii birrii mana nuu ijaarsisi ni mana ijaarrachuu yoo barbaadde abbaa keetti ergi siifa haa bitu siifa ijaarsisu obboleessa qabdaa itti ergi fira keetti ergi ijaarsisee mana kan kee gaafa biyya galte si fuudha taanaan mana qabdaa mana kan keetti fudhadhu gal sila zoo birrii keetiin ijaaraara inni biyya taa'e ijaarus duqeetiin nyaatamtee dhuftee wayyoo isiin kaanoo otuu as teessee janjanaadhaan piroofaayilii irra keewwattee boossuu maal jettu gaafa ji'a tokko ani meeraam janjanaan amma ji'a tokko yookiin ji'a lama ji'a tokko ija najjantii 14 onnee walirra kaa'amee lubbuyyee koo yenee fiqir yenee maar jedhamee wal faarfamaa achiin suuraan gadi dhufaa taaziyaa taachumaan waynee birree ana kanatti neegne dhiirota meeqatuyyuu akkas ta'aa jiru jechuudha biyyarraa eessarraayyuu ofii keessanii of hin xinneessinaa ofii keessanii birrii itti guurtanii mana maal ta'ii akkana nuu godhi jettanii of hin xinneessinaa dhiirri gaafa sana si argate si fuuchuu miti muka gogaan sin tuqu namni tokko yoo of kabajee kostor jedhee jaalala dhugaas haa ta'u jaallachuun dirqama hin jaallatta garuu inni wanti inni obboleessa sii ta'u wayii ati irraa fagoo jirta biran jirtu biyya tokko keessa hin jirtu kan inni obboleessa sii ta'e maatii sii ta'e haddii kana baqa afaan damma godhateedhaaf yenee gimal yenee hoolaa siin jedhaara inni keessa keetti samma yenee maar otuun sin dhagahin guyyaa tokko oolee buluu kootti baay'een gaddaa otuun sin barin gizeen an dabarse sun hedduu na gaddisiifti ala jedhu sana inni laa birritti lakkaarala hoolaa koo luuccee koo gowwaa ati bar anaaf doolaara kooti hoolaa waraabetti jedhaara malee damma koo siin jedhaaran jedhii san afaan damma godhate akkas hoolaa si godhee si gorra'uudhaaf sitti faarsu ati baqa waynee yenee bareedduu koo yenee fiqir ayyaroon otuun sin argin dabarse keessa koo hedduun itti gaddaa hoolaa koo si gorra'uufan si janajjan agaara gorra'amteetta baqa riyaala 10,000 wayiiqa si dhiigsadheega jedhaara malee inni yeroo sana waayin jaalalaa wayii badiyaaboo akkaantii mataa keetii banadhu yaa hoolota hooleyyii kam jennu bar shamarran cal jettee birrii ergituudha hooleyyii biyyatti baajaajii bitiitti ammasitti oofaan eege bareeda koottee ofiisiitti hammaama dhiqxee isa baajaajiidhaan isa hawaarra fannisiisaa inni diraaftii isaa dhugaa jechuudha uffata isaatti dirratee birrii Itoophiyaa 100 jechuun durba meeqattiin janajjanta akka barbaaddetti ittiin fataan jetta birrii 145 sabaa birrii meeqa ol amma ergaattan ummoo beektan isin kun ifa bahee dhuftee ijoolleen barumsarraa habaratu jettee himatte malee talli keessan immoo yoona birrii waggaa 4 fa'i kan ergaa jiru jira birrii waggaa 4 waggaa 5 fa'i kan muxuxu godhamtanii eddee lixxan dhabdanii kan jettanii bo'aattan hundanuu jira obbeeytan hundi keessanuu obbeeytani adabadhaa dhiirri ati baajaajii bitteefidha mana nuu ijaari jettee akkati amantuudhaa wanti si fuudhuun jiru ittiin iyyuu durba ol kaasee hawaa keessa hudduu kana keessa waynee shugar maami tiblaa'u birree lane gideellem tiblaa'u birreen jedhe ittiin caffaraa bula jechuudha ati duqeetiin jechuudha ofii rafiitiin raftu ganama otuu rafiitii sitti mi'aawu madaamiin dhuftee taal gum yaam taal jettee otu rafiitii ganama kan keetii waa biraa dhiis rafiitii ganama otuu sitti mi'ooftuu rafiitii irraa kaatee dhayxee hojiitti kaatu sana otoo sabdee ati dhiira as teessee biyyatti mana nuu biti makiinaa nuu biti maaloo lafa nuu biti mana nuu ijaarsisi ittiin akkana nuu godhi bareeda ko ati sin amanadha ati anaaf waa hunda ko obaa hundi birrii kan keeti yeroo kana yaa ijoollee shamarranii waa hundi ila caawota oba doolaarno waa hunda kee jechuun dhiiracha sa biyya taa'ee damma koo hoolaa koo si gorraadhu
sinqalataara maaloo siin jedhaa caal doolaarate akkaawuntii irra galfattu riyaala kan keessa akkaawuntii irra jirutu obboleessa keeti abbaa keeti haadha keeti obboleessa keeti ruutiin ergin kan waciitiinal kan wacii keeti kan wacii isaa qofa ji'attis haa ta'u meeqas haa ta'u birrii Itoophiyaa 2000 wayi ergiif sanaan ala akkaawuntii mataa keetii banadhu hooleeyyiin ta'ini yeroo kana addunyaan fagaatte riqaallechi addunyaan isin gattee fagaattee matuusin as teessanii hooleeyyii biyyatti boosanu barsiisaadha inni doktora inni shufeeriidha maali shufeeriin jenataara wii inni matoora oofa inni akkana oofa bareeda ko ati baajaajii ooftaadha ati matoora ooftaadha sin jaalladha jechuun akkaawuntii keerraa waa qabaadha akkaawuntish laay caawataa badoolaa mana kan kee ofii keetii galii bitadhu waan barbaadettu jedhu gaafa biyya gal nama hojjetaan jirtu dhiirattiin qallabuudha biyyaan hin baane dhiira baajaajii bituu biyyaan baane dhiirattee heerumtee as teessee biyyatti mana ijaarsifachuu biyyaan baane hooleeyyi dhiirri badiin qabu dhiirri biyya afaan saam arraba milaasi nuura'u jagnaa naachuu dhiironni biyya hooleeyyii Dubaay hooleeyyii Suudii hooleeyyii eessa teessee arraba keessan tokkittiidhaan isasin yenee hoolaa korbeettii koo reetti ati hoolaadha bar ciibseetuman si qalachuudha si janajjanaara bar jedhe isanni yenee maar yenee fiqir ካንቺ ጋር ያላሳለፍኩትን ጊዜ እኮ ሳስበው በጣም ይቆጨኛል ጀቹን ይክኒሳ ኦቱን ሲባሬሽን ቆርቂን ኦቱን ሲንቀቀምሲን ከና ሀሪያሮ ደበር ሰቲን ጋባዳ ማለሽ ጃለቹ ምቲም ኦቱን ሆላይኮ የኔ ዶሮ ሳላርድሽ የኔ ኃይል በመቆየቴ በጣም ይሰማኛል አንቺ እኮ ዶሮዬ ነሽ በግ ነሽ ፍየል ነሽ የደሲ ቀላረበር አቲ ኢሰኒ የኔ ማር የኔ ፍቅር ካንቺ ጋር ያላሳለፍኩትን ጊዜ ሳስበው ካንቺ ጋር ሳል ምናምን ጅንጀናዳን ሁዱ kan keetti marfe godhu ati akko way yetti gara kuno shamarran miskin ko birri mali lubbu fi baafte ergiti male jinjenas akkasi kana anchi gar otusi wajjini mal ta'e imbeeti bar ijoolleen keenya mo jinjena hudduuti barbare kaa'u achin እሺ ሆለይን shamarran ko doolaara ati boorsa keessa እሺ meeqa ergu riyaala kuma 10 ergu kuma 20 ergu እሺ يعني كاني بود على هولان غافا غرامتو سمي ارغتين isa kan shamarran keenya biyya rabaati gaafa dhiironni shufeeriidha doktora obboleessan siita barsiisaadha obboleessan siita dhe sheer godhiyaa jara keenya barumsa cimaa qaba kolfaan isinitti maalmal hoolaan gaafa gorraamtu samii argitiyan isa kan shamarran keenya akkamitti birrii 400 birrii Itoophiyaa gizee tokkichaat mee maal keeti garaa tokko si wajjin bahee ማላተ ኢጀቴቱ እርግተሜ ካንቺ ጋር ያላሳለፍኩት ያልበለውሽን ጊዜ ሳስብ በጣም ይቆጨኛል በሽግር በማሳለፌ ኦቱን ሆለይ ከኬት ይቀቡ ረክናም በየ ኢትዮጵያ ከሰት ደበርሱ ጎት ይጀራረን የሮሰን ካንቺ ጋር ባል ያለማሳለፌ በጣም ይቆጨኛል ሆለይ ሲጎረኡ ኮ ዲሱ ኮት ያማዮና ሲበሬ ሲቆርቁ ዲሱ ኮት ሄዱን ገዳበር ገሩ ዋቀዮ ፊዴ ረከነ ኢትዮጵያ ከነ ላሌትዩ ሆሊ ከኬቲ ከሪያለነት ጉርቱ ናፈር ገጀዴትዩ ዋቀዮ ነብሳ ከሳን ዚንጀዳ ስራ ጉረተ ሆለይ ኮ ታይ ሸመረን ከኝ ኦፊ ከን ኬቲ ኦፍ ደንደይ ኦቦሌሰ ከ ማቲ ኬቲዩ ከወጪ ጂአለማ ጀሰዲት ብሪ ሪያለ ኩመ ተቆ የርግተ ብሪ ኩመ ኮደን ኢትዮጵያት ከወጪ ጀራ ቆባተር ከን ከሞ ኦፍ ደንደኡፍ ብያ ባቴ ዋንቴ of denda addu account mata keti banaddu ofi keti manas bitachuu ta'e gaafa account keti era birrin si danate maati kan keti nama tokkon dhaqaati mana kana targamani ragaa wajjin sifinnaan birri ke account irra akka baasan yookiin itti godhan sifa bitanu male abba mana kooti tuyu mana na bita abba friendi kooti mana na bite jennaan itti gala yene karamella yene asal situuxataara bar situuxachu وقال توطاچودا مال مسكين كنا ارغتني الا كما كرميلا فان كاتني godani gatuudha la gogota kana holeeyyi sumuni laadhu yetti waggaa baay'ee ana har'a haasa kana soo waggaa lama gaara bar yaa shamarran keenya akkaawuntii mataa keessanii banadha dhiironni inni biyya obboleessan siita maalin siita manan ijaarsisa maalin si godhadha ati dhuftee jennaanin akka unqulaalitti akka hawaa keessa si haa'ee استيبا كان كي قد اسي بعد ايش ان شرا سين جدو كون اني بيا يو ولرت من درافتي كيست من دغاتي تشمرن اندر درا استيبا كان هات ارمله ati hammamo de baata siyadatu yu gafa birrin naqi account saragale fi ati galchite kat jiraachu ken beeku yero mana dirafti daqe mana dugati deme shamarran stepa kana qade jechu
akkanatti hudduusi haxaawuyyuu of argamale wanti inni isiin hammaama dhiqxeenaa ergite jaalala kootiif akkanatti yenee buskut yenee fiqirqir yenee bag yenee hoolaa jedhee si janajjanuuf hamma dhayxee birrittiin akkaawuntii irra galtee jennaan dhaqee shamarran kan biraa ila isteeppaa kan godhee janajjana jechuudha. Akkasi malee oftay waggaa tokko fayyaasitti iyyine nu imbooyin dhuftee birrii 140 siichi lubbuun keessaa ba'a. Ciibsanii akka hoolaatti qalanii otuu waan ati nyaatamta ta'e nyaatamuu kan kee wayyaman nama otuu itti manuun dhageenya. Yaa aboo yaa rabbi shamarran hooleeyyii dhuma cal jettee dhiira biyyatti janajjantee ammallee ni kaan godhatamne otuma ni kaa godhatamte maal abbaa keetii birrii keetti ergitaan ni kaa yoo godhatamte maal inni baajaajii sii bitu kun inni mana sii bitu kun maatii kan keetii wal baree okay mana kana maqaasiitiin bitamaara yookiin maqaasiitiin akkana godhamaara birriisiiti yoo kayyane bor nama kana ragaa qabdi birrii ishee harkaa fudhachuu dandeessi kan jedhu ragaa wayii dhaabbattee tamoo maatii kee dhoksitee ati koo bakka nama tokko amanamaadha maleekaadha nama intiniin jenne kan ragaa tokko hin qabne duudubbaan akkaawuntii kee ofitti irratti akkana godhiiti birrii mana galcheeraa dhaqiitii kana nuu godhi isteeppaan isiin hafixu malee hooleeyyii maal kuni boo ummata waggaa baay'ee itti himnaan hin dhageenye kan amma keessaan naa dhufuga maaltu si dhibe dhiironni keenya kan biyyaa fa'i abdusi maaltu si dhibe waan akkanaa nurratti ayyarii qabda jedhu gaala amma dhufanii ayyarii nurratti hin qabin hooleeyyii kana argachuu keenyaaf bar waaqayyotu nuu birmate jarri naaftaa keenya yookiin intinii keenya kan nutas biyya teenyee yeroo chassatne arraba qofittiidhaan yenee fiqirqir jennee dhiiksine doolaaraan intinii goone caawataa ba doolaar nu abdusi ayyarii nurratti hin qabin jedhu amma dhufanii hin argitu angaruu isiniifan dhaama akkaawuntii mataa keetii banadhu shamarran keenya birrii kan kee ofii walirratti qaban manas gaafa biyya galte hin bitatta yenee hooleeyyii moo hammaamuma dhiqxeetuma feesbuukii irraa ofii wacaa keessaa nayxee dhiiratti birrii guuruudhaaf biyyaa baate silaati ala feesbuukii irraa afaan bantu kana maal jettu kana wama araadaa bakka of dandeessee akkaawuntii isiitti banattee dhiira yoo jaallattes tasgabbooftee jaalalli haddii kana birrii hamma kanaan itti ergan hin jiru namni birriin erga hiriyaa jaalallee ofiitti bakka yookiin eddee rakkina wayitti eddee waan adda addaatii namni in rakkata isa akkasii maa ergitaa miti inni mana biti baajaajii biti aniituma fayyuma kana erganu namni kan wacii maa ergitaa miti fireendii keeti nama ormaatiif iyyuu eddee rakkoo wayitti fireendii keeti kan waciin ergita ergiifis akkasii maa ergitaa miti biyyattis jaaladhu eessattis kan wacii gisee tokko yookiin namni rakkoo wayisitti matee yookiin rakkoo isaa sana erguunii fi inni jaalalaaf sin jaalladha sin fuudha jennaan gisee tokko birrii 100 wahi erganu kun zarafaadha qolee wal dhahuudha wal saamuudhanne wal saamuu jedhama malee jaalalaaf cal jedhe boo maal namatti yaafun akkasu kanaafu gorsin isin gorsu hooleeyyiin ta'ina jarri keenya daqiiqaa meeqan isinitti bashannane isinis gorsi daqiiqaa 23 sheer godhaa hundi keessanuu sheer godhaa kunu amma ijoolleen biyya keessaa abdusse cal jedhi ayyarii nurratti hin qabini nuti shamarran biyya arabaa rabbiin gaazii nuu kenne naaftaa keenya nuu kenne ittiin yuneetti guutanna jedhani keessaan dhufu amma qoyga miseenjariin kan ko ila akkana laana namma irraa bahe maaltu waa'ee shamarranii waa'ee dhiira biyya arabaa shamarran biyya arabaa si haasofsiisa jarri bar yoo ati mataa jaraa gad deebiftee akkana itti nayxee urgufte nama dhagahuu miti nama dhagahuu miti hooleeyyiidha kanaafuyyuu hooleeyyiin immoo nyaatamuudhuma ta'aa fi ittiin himin jedhanii natti mochuudha ammaan shamarran hin gorsu siichi sin hin arrabsa akkaawuntii mataa keessanii banadha birrii isa haddii kan fireendii keessanii kan wacii yookiin ji'a keessaa birrii amma ta'e wayi erguun inni akkasii jaalalaaf iyyuu tolaayyuun ergamanni isa akkasii miti isa sin akka waan bakka ofii keessanii mangistii taataniituma birrii haddii kana akkuma mana lafarraa bituu fi finfinnee irraa maal jechuu fi baajaajii biti
ammallee nama hin beekne tokko wanta akkasii hooleyyii ta'uu kee argisiisa malee dhiiraa birrii erguu waan akkasii isaa miti kan wacii hin ergitaaf yoo inni ka'e rakkina wayitii jedhe obboleessa keetii miti orminuu rakkina isaasitti mannaaneen gargaartas kun gargaarsinii fi inni ta'e akka gargaarsaatti gootuuf inni immoo jaalalaaf mana nuu biti maal nuu gooti jettee ergitu wal adda jala murreessitti himna hooleyyii min aynet naachoo xamaama otuummoo rakkinaaf yookiin nama rakkate yookiin rakkina wayitti matanii gargaarsaaf akkuma gargaarsaatti rakkinatti matanii naman gargaarre kanatu iyyuu hooleeyyiin kuma dhibbaa wayii ergaam nama birrii kuma lama namaa erguu saasatu iyyuu birrii kuma dhibbaa wayii nyaatamee boo'a jechuudha dhufe hooleeyyii bichaan akkasi nama birrii dhibba lama kuma lama namaa erguudhaaf saasatutu birrii kuma meeqa nyaatamee ka'e waynee ay yaa hooleeyyii shamarran biyya keenyaa kana yoomuma waa taati laa ati kolfata ansi kolfisiisaa sitti maara hoolaan gaafa gorra amtu samii argiti gaafa qalabtu samii argiti Umar Suleemaan dheen gadda geerarsa isaa keessatti hooleeyyiin amma gaala gorsa kan koo kanas hin beektu bara hooleeyyiin akkatti hiika qaba dubbiin gorsaa kun amma dhiiraa birriin erginiinii fi dhiira janajjantutti akkana bakka amantee maal gootee baajaajii hin bitin birrii gurguddaa ittiin ergin obboleessa kee waan maatii kee hin beekne nama ilmoo sirraa hin qabnetti jechuunii fi kan fireendiidhuma ofii bakka fireenduma jaallataa yookiin inni akka rakkinaatiin isa ta'u sin fuudhaadhaan hin ta'in rakkinatti mannaanuma laa rakkinuma irratti sin gargaaru jedhee kan adda ba'u sin dhabamu sanaa miti waan akkasiiti miti. Ayti maaliif ijoollee irratti ayyarii qabdedha attu bokka imma chaachuu ijoolleen dhiirri biyya keessa dhiifamanaa godha rabbitu hooleeyyii shamarranii isinii kennee itti muddaa dhiirana dhiifamanaa godha ayyarii isin irratti qabuu kootiif dhiironni biyya keessa jirtan waaqayyo ammallee karaa isiniif haballisu boo shamarran keenya ija jaamsee jira silaayyuu ammallee jaamsee jennaan biluu xaxxuu isiniif rabbitu bane jiraadha dhiigsa abbaa barbaadan saama anatu isiniin jedhe akka barbaadan godhaa dhiifamanaa godhaa lamuu keessa galee ayyarii isin irratti hin qabu shamarran keenya itti manii dhiisanii dhageessu waan ta'eef ala namoosa 145 nyaatamtu ol butiiti 290 nyaatamiiti torbii tokkos immoo kottuuti nutti mad alas nutu muka udduutis naqa otuu si gorsinu erga nageenya galatoomaa sheer godhaa hundi keessanuu